garamulatti ol deebi'e badiin misra ummata afran qaloo irratti geeyse maalidha khana wanni guddaan misra nu dhawu isaatiimi dawichi misra nu godhee fi badiin inni gartee inni irra nu buuse minilikiif kharaabante nu laaffiste nu cabsite minilik uggaa dhufu reef kuma ciisu lafatti arkee waanuma maal jetta gogaanurraa waani godhe malee minilik nun ajjeefne humaanun goone nuti warra duruu du'e nu arkate khadura dachiin oromootuni taqadiif usmaayil jan khadiif usmaayil jechaan mootii misraati khagaafasanit dachiin tununti jechaan ar'aan tana dachii qabna boru nuti gabbaarii misraati taalee jechaan dachii irra jirtan tana an gartee dhimma bahuudhaaf nurraa bituu qabdan jaanii namni keenya isaanirraa bituu jalqabe uggatakkaamihi amata lama sadii ta'anii lakki dachiin maariyoodha ammaas nurraa bita irrumaa bita amal lama sadii uggaate lakki seeri jijjiirame dachiin tun teessanii miiteenya nurraa bita akkanatti amata kurnansa nama keenya hiraarsaniititti hiyyoomsanii gabra godhatan jecha karaa ekonomiitiin karaa sirna gadaatii warri misraa waan kanaatu nu cabse jaanii sirna gadaa eega balleessan booda waan fidatan gartee malaaqa jaanii malaaqa jechaan jira jechaan liidar jechaan jira gandaati qabalee jechaadha akka amma tigreen gooxi jettu warri biyya dhufe isaantu beeka nam shanshaniini gandatti nama jaartee waan akkasii godhate jecha sanbooda garaada sanbooda damiina jaanii qaban san gubbarratti nama adaree irratti doogii moomal jaanii irra kaayyatan akkasitti sirna fiudaalaa sanjaaranii nama keenya irra gataan akkana jechaan ummanni amma damiina malaaqa sinin jennu kuni bakka bu'aa diinaa hokoo diinaa ta'an jechaadha idda nama oromootiif lolan idda nama oromoo tolchan warra diinaaf dalagu ta'e jechaadha dalagaan isaanii maal gibira guuruu nagaa fi tasgabbii yookiin basaasummaa eeguudha jechaadha akkuma amma qabalee fi jinnii fi gooxii fi jinnii jaanii biyya keessa jette namni keenya diinaaf meeshaa ta'e jechaadha sirni siyaasaatiis mootummaa oromoo ni diigan mirga ifiin bulchuu uumaan gartee nuuf kennite san saamaman abbaa biyyummaa lafaa fi dachii ufii bilisummaa ufii hira ufii murteeffattuu san ni dhabne ummata kabajaa qabu ummata ulfaataa ummata sodaatamaa ummata ifiin boonu tahuun keenya ni hafe gabra namaa taane cabne jechaadha habashni takkaa sodaa keenyaaf qarqara keenya hin bahin nu hubatee guntaa nu godhatee ambayyoo akkasitti qottuu taane qottuu gaafas ijaa oromo habajamaa ka ifiin boonu ka namni sodaatu ka qarqara isaan baane sun hundi hafee misra nu khalaasee amaaree lafa nu qabatee qottuu nu godhatee minumaatu qottuu tahuu bira dhabnee maqummaan keenyaahu qottuutti beekabee jechaadha. afran qalloo madaafa dhabuus qawwee dhabuus lola hin dhiifne baras 1884tti waraana misraa 6,000 magaalaa adiretti marsanii ala bahuu dhoorkan beekaa qawween qaban ummanni kun humnan qaban takka caccaban moohaman namni 100,000tti lakkaa'amu irraa du'e humaan qaban harkaa onnee qaban sabboonummaa qaban qawwee dhabdu madaafa dhabdu mancaa fi eeboo kee butattee haatee diina kee dura dhaabbattaa akkasitti ummanni keenya warra qawwee qabu nama 8,000 marsee magaalaa san keessa qabee jecha bara 1985tti warri misraa biyya san bulchuu dadhabee gibiraas irraa fudhachuu dadhabee gaafa kaan warri ingiliziis gartee dhidhiibbarra goonaan eeggoo gale oggas namtichi ingiliz haa warra misraa kana gartee dhidhiibaa ture Amir Abdullahi barcumarra kaa'ee oromoonni fincilte lakki waltaana ja'anii akkasitti isaanii waa xiqqoo goggodhu jiru amata laman turre waan minilik dhufee jecha
منيلك أكمل نموه دندين أمارين نجابسه خنو جابسه تركي في مصر ريف كم لفت نقاب ريف إذا درتي أما تأخذ أنجوتو مصر في تركي وجه والرمدافع في كابو وجه لولي أفرنك الله نمكم دبته كوجالو تودو هني سنيد سرنا أبا جدا بكساني سرنا قرتة أبا لفا نفيدن خجوسا في جوسا يوران أدنما بابا سسن كبن أدفع فجأاني هجنا أبني نو تاو نو قرتة جعبة تاو يرتا خنا أماري دفع نورا أبتي أكمل تفراد أوركتا أمارك أو يكون ديدة ميشانين ديم خا جنرالي في كورنيلي فرنساي لينجيسه إساني وجي أبا ورانا تيه فرنساي دجازماج بلاتوفيش مومال بونوفيش خراشا كولونيل بلاتونوفيش مومال جانين أماري دجازماج بلاتونوفيشين درفمي وري ورانا مدافع أو بيقو في واني كبوري الدنيا هندي سويسرلاندي فرنساي رشا هندي جنرالي والقرتي وقالوا مسكينة مصر في تركيا أما تأخذ الرديمتي مدافع في قوة في التي سرنا إساء ديدي يرتيج إيسوخنا مال رائد النقبان جتشان سنبودا لولي چالن قوته دكتور محمد دبته راس مكونيني في ماريون خلونديني دفن خينيا تقول لين بالشا جانيني وخينيا مي نما قرته هر كاميلا نما هيدي مورا غانجي خيست نما دربو زمان مال كنيا سان واني بدن أكاسيتي أكا بروفيسور محمد جيتي نما برادة رادف نمني خيني غرتي ميدمي واني تيبوتتي تورا براكما في بسغلي في صدمي سانيتي موسى لي ريبو موسى دفي موسى لي روما كليسر جاري خرا تانكي حقا في دي نورا ياسي بلا جينم نخيني بو أكاسيتي نمني خيني وادكو بيّنته مقالا اللي سيني أما وني ريفو دبنوس مقالات دريد أو هاته مقالوتا أدري چيرو مال خنخيستي نمني خيني حراماتي سنمني مقالا سينو جلقبه أورمون مانتونيس جباتي دبين أفرنكالو أكاسيتي خاتي واللي مالي والجارو أفوشاقود أجو خنخنان أكاسيتي نمني خيني جباتي بودرتي مقالات دريد أو خنا أما واني نما برا سينو تنو اسماعيل فافي بنتيسا أكاسيتي سوسوني أفرنكالو خجار نما خيني سوسوني أفرنكالو برجهاتمي لما تيمي خجار سوسوني أفرنكالو براكما في بسديتي في ترباتمي شن قافي ور مصراتي في تركي مدافع في قوي قرتي في نما خيني فيته قبرم ما داف همبلو جئتي تنمني خيني أفان تكو في خرات كون خئ سوسوها جلقبي سوسوها نسان سوسوها بلي سماتي سوسوها أرمماتي خوني أمبلي هندابتو خافدي خاركنو فنو هاسينو إنما درينو نوبلأتي الحمد لله نوبلأتي انتدنا أخذ انتدنا أينو دورك هنو دچاج بالچانو منيلك تركا خني نما خيني فيتو تري دقاني نتهادو لني هماتي ميتي أكسي نووي نو خيستا أني نوبلي سرة دري بهاني دينا وجد أبتني ندولو سنو تتو إرنوي أمغا واني خيّت عمره واني نينجتشو بربادو سوسوهني أفرنكالو سوسوها بلسمة سوسوها دينيدي سوسوها آدا سوسوها أفاني سوسوها وهند إفخيسا كابو يخطرمين أبتوس غافنوتي خبجا دين قد أبني نمما دين قد أبني لفتين يتدين قد أبني أبابي يما تدين قد أبني سن هند ديفني نمتاني رابني ملأني قفا خوني موخ ملأتو بلسمة في واني الأوان تهبجتشا خان دي كمو كبا دينا في قرتي فرا في ديني خيني لين أكبيو أني مهدي هام مودي إتوب اللين تره إتوب آمتيسي فول در اللي ربي إتوب أنا نقولين أورميان هابلي صومتو ورنو أمارة سيد ديمو المهم تو ربي قرتي شفيني تولتي ربي شفيها قول نجتنا أولا ربلينكي
Gaarii dhagaa obboleeyyan keenya wanti nama dhiyaate bal'aadha. Obbummaatiin jalqaba hiikumaaf rakkallootiin jalqabeeti waa hedduu nu ibse hiikaa sanarraa hedduun keenya akka fayyadamnu ni hubadhaa. Gariin keenya marxoonni musanis agarre qarraanis numa jira dhuguma beekaa dubbiin akkuma inni jeesanii numa jira qarraanis marxoonis ni jirti. Martoon mallee ni beekaa gosa isii hin taane. Wanni sana immoo akka wannaa dhufte waan eegan osoo hin ta'in yeruma takka gantii cuftii marxoo san uffachuu jalqabee abbaa Abdusalaam fa'aa dukkaana gurgura gaafa sana ni gurguran marxoo sani. Gaariidha san bira dabarree gaammaas Ahmad Gureen isaa akka dhufee sarara obbomaatiin nu ibsani wanni dhugumatti jala deemnee waan qorachuun barbaachisu Ahmad Gureen nimi Gurane laki gaariidha. Sunrise akkaataa naannoo baatti itti bulchaa turanis Raabadooriidhaan sanis tuqee jira. San booda immoo lola Misraatii fi lola Turkiidhaa biyya dhufanii achitti argamuu isaanii san cufaa haasee ture. Nonni manguddoo himtu keessaa himtu keessaa gaafa duraa san wadaa galma Oromoo Sofaadhaan naannoo san bulchaa warri Turkiidhaa gaafatti dhufanii isin wajji jiraachuu barbaanna jennaan biyya tanaan malee warra bineensa alaa malee nama nu fakkaatu malee isin jiraachuu hin dandeessan jedhanii dura dhaabbachuun ni jirti. Hallayyaa Buubaa fa'aa lafarraa harkisanii namicha lolu warri Masriidhaa ajjeesan jenna Hallayyaa bal'aa marree isaa gaara mul'ataatiin fuudhanii wanni akkasii ni jirti. San tarmamaatii sirriitti ta'uu fi waanuma keessa hubachuun nu barbaachisu. Kana booda gaaffii fi deebiin boodarra jirti. Har'a immoo Jaafar Alii karaa bakka jirurraa karaa iskaayipiitiin dhiyeessuu deema. Akkasii beekna. Norwee irraa dhiyeessuu deema. Wanni inni dhiyeessuus qophiin inni dhiyeessuus nutti tun argamne Jaafarii seenaa lola Calanqoo keessa kan Calii Calanqoo seenaa lola Calanqoo keessaa tan Calii Calanqooti. Bakka namni itti dhume san haasa'uuf deema. Obbo Jaafar gaazexeessaas waan ta'eef akka gaariitti ibsanuuf kan jeetiin abdaddaa meegaa itti dhiyaadha.
yaadu keenya doolamne sababa kanaan ammoo warraan tana akkanatti dhimmuma kana haafne irraa dubbachuu danda'u keenyaafuu hunda dura warra qophii kana yaada dhiyeesse warra olii fiigee yeroo gabaabduu keessatti waan kan sadarkaa kanarraan ga'e akka irraa mari'annu carraa kan nuuf uumeef waltajjii kan nuuf uumeef irra deddeebi'eetiin galatoomfachuu barbaada. Ittaansee egaa mata dureen naaf kenname calii calanqooti. Mata durummaan kun ammaas ana maleedhaas hayyuu keenya hangafa keenya guddaa kiyyaa beekaa keenya Profeesar Dr. Mahammad Hassaniif waan kennameef xiqqoo jarri dubbii tana walirraa fideeti hangaan dubbatu na dhorke maaliif namni namarra beeku yoo nama dura dubbatan waan dubbatan nama duraa yoo nama duuba dubbatellee waan akka dubbates duraa balleessaa jechuun Oromoon keenya baabannaa. Kanaafuu Profeesar Addeen Biixiqee jira sanirra deebi'uu hin barbaadu hin danda'uusi. Garuu eegan carraa kan harkaqaanis waan takka irratti hidhuu hin barbaada. Dhimma kanarratti baay'ee hedduudhaaf waan hojjadhee qaba. Achirraa ka'eetiin kanaaf affeerame sa'aan naaf kenname daqiiqaa 30 qofaa ga'a. Lola calii calanqoo daqiiqaa kanatti dhiisii daqiiqaa 30 dhiisii guyyaa 30 dhiyeessuun waan guddaadha. Haa ta'u immoo akka sa'aataniif ta'utti waan hedduu ammaas waan Profeesar Addeen na duratti fixaniif wooma takka takkaananis irratti dabaluu barbaada. Kunis maali? Waan barreeffamerraa seenaan gaa silallettu kan barreeffamee fi dura beekamutti kan hin beekamnetti adda fuune seenaa achi booda kan barreeffamee fi kan barreeffamne jennee gargar qoonnee ilaaluu dandeenya. An kan hubbaachuu an barataa seenaa an joornaalistiidha malee barataa seenaadhaatii miti. Haa ta'u immoo namuu barataa seenaadhaa ta'uu baatu seenaa fi siyaasaarraa deebisee gara dhaquu qabu. Ati beeku baatu isaatu si beeka. Waan kana ta'eef anis seenaan baranne jee irraa dheessuu hin dandeenye. Keessumattuu lola calii calanqoo laalchisee nuti abbaa dhimmaati. Amma dura marii takka kaaseetti ture nuti ilmaan murtii guutuu jee dubbaddeetiin jira. Waan kana ta'eef kanarratti wanni barreeffame bal'aa waan hin jirreef wanni barreessan keessaa habashootaan barreeffamte waan taateef lola kana dhiyeessanii kuta horkanii waan dhiyeessaniif waan hin danda'u godhuu qaaqaafin xiqqoomallee taaf waa waliin qaqqabuudhaaf tattaafatan ka'umsaan qabaan ture kana godhuudhaaf rabbiin fuula rabbiitti haa tolu abbaan kiyya. Inni kitaaba himaa calanqoorraa kaasee lagaraan kan keessa kan argate kitaaba himaa dalagaan isaa kitaaba himaa kitaaba biraa osoo kitaaba hiistirii osoo hin ta'in kitaaba islaamaa himaa kanamatti ammoo maasa Oromoodhaaf tokko fassaruudhaan yeroo isaa ittiin gammada. Maasa oguu kana dhibamni isa gaafatellee injooy godha sii deebisuun. Kanarratti waan akka maasaatti himamu tokko waan jedhamee beeytanii eegaaftee hin beeynu baajaniin gariin warri biyyaa waan beekanillee lakkii nuti hin beeynu majaniin kabajaasaa irra deebee himaa. Anaaf sun barnoota guddaa naa taate barsiisaan kiyya seenaadhaa guddaan abbaa kiyyaan. Istadiin gaggeessin jirtu isteedatti. Waan inni hiiku keessaa jechoota inni akka maasaan namaa hiiku keessaa dubbiin ciroo dhumtee fa'a. Dubbii ciroo dhumte maal jechuu akka taate beeytanii gaafa tajaajila hin beeynu jedhanii ni hima gaafa. Dubbiin ciroo dhumte jechuun ituudhaa fi afaan qaluu jidduutti walgiddaan hin barbaachisne takka uumte. Kunis maali? Dura weerar arabaatu dakatanaa ol seene akkuma obboleessa kiyya maaliin jedhe caffee waliigalaa raabaadorii bultuun osoo qabaatanii caffee naannawaa qabaatan. Sababa saniin warri bahara
harargee ammaan kana ja'amu kun afuran qal'oo isaan kun weerarri arabaa gaafa dhufu suudaan isaan karaa argama. Isaan kun gaafa arabatti duulan arabaa wajjin wal lolan warri bultuun jiru ha olii sun ittiin dirmanne. Kana qofa osoo hin ta'in gaafa arsii loluus walitti hin dirmanne maaliif sirni gadaa durumaan if darrachiisee jira akkuma reefu asaan jedhanii if cabse adda faca'ee akka walitti illee dirmachuu hin taane immiteet godhanii mootummaa warra habashaa immiteet godhanii akkeeysanii waan aadaa isaanii hin ta'in akkeeysanii warri shanan gibeetis abbaa jifaafaan mootii dijjanii warri wallooti akka warri dhufaan mootii dijjanii kaarar kunis raabaadorii bultuu jedhanii akka walitti hin dirmanne namoo haa danda'atu dhimmasa haa danda'atu waan akkasii jedhan wallaala gaafatti wajjin osoo seenaa boonsaas qabnu haa ittiin boonnes ni qabna jechuudhaatiin kaasa. Kanaaf gaafa lola arabaa ummanni sun dhufee waan ittiin dirma wajjin hin dirmatiniif sanumaa kanummaan asiitu noolee qofaa jaarsoo qofaa lolu waan turaniif gaafa amaarri arsii booda aansee hara ituudhaa gad dhufu kunis atuu gaafattiin atti hin dirmanneefi ati dirmadhu jedhe. Kanaaf kana hedduutti arabni hanga turtiree gara waggaa kudhanii taa'ee duubbeedhaa Ingiliz biyya isaanii waan weerarteef turko Egyptian forces sun bahan. Sababa kanatti raabaadoriin bakka deebite. Gaafa san teessuma yeroodhaaf bakki isaan godhatan abdeelleedha galma wadaa'ee galmoo Oromoo sun keessa. Achi galma godhanii duraan watar ture dhugaadha. Odaan ammallee bufuusuutaa jiraachuun dhabdu watarii garuu abdeellee teessuma godhanii mootummaa yeroodhaa ijaaranii mootummaa saniin Amir Abdullahi Kaawwajiis haduraan hedduu walitti taane wal mari'atanii lola kana seenuudhaaf qophaa'an. Kanaa kana hedduutti gara kontanootti gara ituudhaa jirtu qaawni isaan walitti uuman atuu gaafa arabaan akka hin dirmanne anis gaafa amaaraa danda'eetu waan akkasiifaa seenaa nuti ammaan kan itti qaanfannuu fi irraa barnoota fudhachuu qabu. Haadhaatu hojjetamaa ture. Kanaan wallaamseeti namni lola kanaaf saaxilame mizaanni madaalli humnaa gaafa kan hin jaames akkuma duraanii guddaadhaa fi guddaadha. Xiqqaadhaa fi guddaa dachii isa miidha. Kana ibsuu ibsaadhaa dabbaan kiyyagaa dubbiin ciroo dhufte waggaa jedhamu gaafa ciroo gaafa bordotte gaafa mataaraa gaafa balballee galamsuun lolli ituudhaa fi amaara iddoo gaggeeffamu osoo asii itti dirmanne tun arraan tun nu mudattu ammaan tan eega funyaan keenya jajjala dhufeetiin calan ko qubate booda wanni goonuu faayidaan qabu jechuudha. Dubbiin ciroo dhufte nurraa isaa jee warri abdii mo'ate. Kanarraa ka'anii tabiraati siiquu ture jaarsa. Maal ta'e kanaan dura isiniif ammaan tana ani wanni koot godhu waan barreeffamirraa hayyoonni keenya waan dubbataniif isaanumaaf waan takka oral tradishiniin qabu itti dabaluudhaaf waa'ee lola olii kanarratti waan akka shaggooyyee Oromoo lafa keessatti akka seentidha ragaa dubbitiyyaati koofishee kanaaniin sumudaa fidawudha ragaatti godha jechuudha. Maal jedhan halasnaa bordoddee haloo aanoleedha simaa baluu jiroo tamuqdii uleedha yaa miidhagaa lolaa calan qoocaniidha waadeen gaddaa miti arraa mi haleedha haleen arraa miti nattu ammalleedha jedha. Kun walloon ani barreeffame kaa'u idit godhe osoo ta'e akka jirtu orjinaalitii isii eeggatteetii waan walitti funaana keessaa. Halasnaa bordoddee bakka lolatti gaggeeffame bordoddee bakka ittisaa roobaatiin waraanni hoogganama Oromoodha walda Gabreel itti cabe bordoddee. Halasnaa bordoddee haloo aanoleedha. Aanoleen gaafa bakka harmuuraa beekamtu eega lolli asulleedhaatiin Oromoon arsidhaa cabeen booda harmuuraan gafuun guddoo sun bakkatti gaggeeffamte. Kanaaf halas akka shaggooyyee ituu fakkeessaniif halasnaa bordoddee haloo aanoleedha. Simaa baluu ciroo tamuqdii uleedha yaa miidhagaa lolaa calan qoocaniidha waadeen gaddaa miti arraa mi haleedha haleen arraa miti nattu ammalleedha jedhe. Eegaan kana kanaan booda been booda jechoota akkasii kan jaarsii
fudhatee isaa tokko wani takka haala balleessitee dubbitta yoo haasawaa taates haasawaa bakka itti galu dhabame ta'u bakka irraa hafu dhabame dubbii cibbaruun jechuun dubbii miila bahaatti Idis dubbii miila bahar waareen taate faana ree ugaadeen taate jedhu waan jedhani dhukkuu namni tokko sababuma tokko dubbii haaftee tana dubbate abbaan kiyya Abrahaam Taagoruuti waan jedhaniif beektu jajaarsi akkuma hadiisa yoo sirriitti tanaaf dhiyeef anammoo waan isin ajaa'ibu gaafa haala intarneetii jagata waan ta'e waan jedhamtee beektu jedhan dubbii miila bahar jedhan namuu beeku ammaan tanillee gaafata namni qabee wanti fakkaatu dubbii miila bahar Bimila bahar wari aci putih bila bahar di cuma lewat ini rahat bahar aja am final dia punya. Tanah kaya yang jasa angkanya jasa rahat pokoknya kita egas tanah itu jalan ini tu boleh punane. Bimila bahar dia pun nama tu tulen udah. Nama kanamu ani akan ini berkini tapi mat sekarang otoriti kan apa nama itu magala aku jalan bak nur tiga dia mana jalan dia pun warga pesan memiliki Wadai galmu formoso di mengtumma dalam game sekarang ini kalau tidak apa Petros gak pesan sekarang tahu sangat sama hal game ini warna mengtumma itu tadi naga kita kaki wali gapara jiran tadi cakap berhewan tadi mari mata sekarang ini sangat itu tergerak itu karena hadit dalam pasal sekiranya jadi baik nama bahar warinya Bahar wari anggon sa gafas listi makali anak isi kira warna marilat kami gara orang murah jame abba gada kau raba gafasi wadai galmo formoso iti ana isa ibro shaka abba bercuma jira andi ya roba gamu nama jadi gofa mare nama jadi warna gamu tenoleda listi khana kaysa kira bahar wari da abba dulat anja warana bahar wari mari tana didewa ambaye lollu ko sababa sa mandi jamin amanam mali usul bahar wari ibba kasiga gesu baate nagaram fitu sani ni mala garabba gada da jamin ko tam sena jasa to is bosote akasi mutri ga jasi ila bakri kaisar inta mami dubbi mila bakri uga jangi wa mala kaisi tati insure kana rama bakri ware jana katuleti abba dula karama doli mukuma isandan no kana kabani kaisa abba dula akate inumau lulus manju sawa isa sawa irat cince abadan harkan ket tagani gab parti halme marisan ite wam bayeti oso bangadan debi warana khayabata ta yabata tol gani kira warana romo yabata dake warana timi dekas uda warana ke sawa kana mari uda tabani gara isa rufan nama kana warana romo hogam kule warana kudin mukam umma tumatula zaman sankesat namni khayata ka umri salula ke tok pemana jalan di kana umat pakahina puni dan aba marata nafi daiman tuhan tuhan tain gara lola tin fagal bimil bahage chuna kitrajal kabamte baharwari osora harat dilolu dola mai han kullu bira gange fame milisa rati te fardano solo fardi ancala nyaate fardi sahrani baru da madafa kana sahrani deveni fardi hubba sahrani ini iga ibaru ni fardani isi lecca maccinsa fardi masukka akaste ancala likimsa ancala uga likimsa bang fidin kabu khara irra fedima garam lata ki fe fardi khara garam lata kahele gafal luga ge famkhana jolle ki daiman ki mamtur khara bahani asca kasuran khara garam lata khara pula bi asgara garu kana ra khara fuda kana wa fudu putrani khara kabani ni fardu uga kabani lalam milisa konjiru abba bakar mil khaysa takam tajna amma barket acibute di bakkat tite ci bakkat bu imbe ko isatan acibute mil bakar kan gara yo du piratin de ya khana khana kahi kurai ari itu tanah intana teja sara ode putre eges radio harake project dakwani jaran kande bakkan de mundan
odeeffannoo hor hojii biraatii ergamees ankanaan gaafatu ture manguddoon argee hunda umrii isaa gaafattee inni beeku abbaan isaa akaakuu isaarraa waan odeeffamee walitti qaqqabuudhaan ture. Kanarratti odeeffannoo argatte waan barreeffame wajjin walitti wanni barreeffame hedduu ta'a hidibaatii kanama ajaa'ibsiisa. Har'a reefu profeesaraaf deemu dubbatanii maa bila walakkaa guyyaadhaatti gaggeeffame. Hayyuu sadarkaa sanatti hangasitti achi qoratanii jira isaan የአስር ደቂቃ ግጭት የሚከተማ አስማ ጊዮርጊስ ተካፋሪፋን የአስር ደቂቃ ግጭት በጨለም ወይም ቤተኞች ማካከል አክስ ጅብሬን አፋንሳኒ ሰሪ ሀንገስ ተከ ቄሰኒ ሀበር ሬሰኒ መሌ ሎሊ ጨለም ቆሞ ጉያ ዲደም ሎላፍኒ ነቃን ጉያ ዲደም አከፊቴ አኩማ ሬፉ ሸቦዬ ኢቱ ቢጄቲ ሸቦዬ አፎን ቀሎት ተከመትን ይፍዩ Aljan, penalti sini, aku macam tu di sini mah. Diri jalan kota di demi, kawan dinding jadi madam begini. Henyuman lu kita am tadi dini, toko garagali hukum kabir adami. Dalam Iran dia, diri jalan kota di demi, kawan dinding jadi madam begini. Henyuman lu kita am tadi dini, toko garagali hukum kabir adami. Jangan di sini war pada kabir adami di garadali garad aligalmun boji hame bijama kan karameli sene ilalo rabto ini garada nano lubida nawante warante teso yabatwante ilalo rabto ya kama boli kana nakaisa alam tira kilise ilalo trakella nakabate kella ko gamu akstra madami gatu halkan udah ide mani jama beri itigal tentang wandi kami kana jiru garu itigale matdure the isani karat de o pio sari the isani poligat de mukisa korido aligan hangamma ilmu sani jarana de maka kanan kamu isani pun khabir adam kusati artinya Azmaj Ahmad Ali kanya Azmaj Ahmad zaman anu dalam putri garada berarti aligal mu banat aligal mu barbat ergame aku nakin jampan ko haraba ka jami boji hame kabani uppa ke aligal mu citar aga anga par jar sentu tiga pergiri aku anga barya jarro kulman guyalo jal kabumo goblawi ta goblawi matani aksitira egan hangasti gabawsati demu barbada aligal mudafi garadal ini fakatan egan in kopi gogafti itu bi khasana tuan sekali ma wai kopi udati di mal kan sete bah gapa bekar di dokter khusus gapa bekar community gapa bekar di akau undi kopi umat bisa bisa yo video kabane kumna taw ndan dam gafa bikaran impact kuda posonten the whole form africana kumna taw ndan dam o video kabane o video kun maka jarma mala sonte ko sabti e grama o video umma fakenya ke ko ko ni suda gafa mi likra yo ase galle o bana de ifan o video mi likra gaba zori tuda iya sendiri umno to gaba wero gaba khani umna kirre ba se di taiwan tadi kharslan tasa baru garadan di daminan apa koro api khanne koro he sawali kakabamu undi inni koro tu use hambaram baras khanin wajite fayyada mu ko fi wisa bandi jarhan amri dan dem gaba mangis pa maram ga maigama Abdullah Soni sama lala ko kanan oromo katuri jal kabara hangama yit maigama ko maigama walde konnam tota hamma apa to male khaisan o video da jarma oromo da han akam bi malas kanati mangistun jarati khamal la fibe khana ko palle bi
biyyoota ollaatti illee dabartan siyaas baarreen gaafnaan horn Afrikaa irratti lafaa qabu Somaaliyaa boodee ijaaran. Dabri ammaan tana bara haree Eertiraa odeetti ijoollee teenya gariitti wal qabeetti qabatee taa'anii isaan kanaan mootummaa sodaachisa itti fayyadamuu barbaada oofidoo godhatti barbaada. Kun maal agarsiisa? Oromoon akkasitti masnoo ta'ee nama tajaajilaa osoo barbaachisummaa Oromoodhaaf barbaachisa agarsiisa. Oromoon malee sossobuun akka hin danda'amne agarsiisa. Wanni ijji qaroo taate kan Itoophiyyummaadhaan duubatti argitu maali? Warra hangatu hagaraa isaatti tabee isaan jala deemu osoo hin ta'in yaada kanaan duubatti maaltu jiraata? Yaada kanaan duuboonni jiru barbaachisummaa Oromoodhaan. Oromoon hangam takka humna murteessaa naannoo kana keessatti Itoophiyaa keessatti naannoo sun akka nuti agarsiisa. Kana bini tolfadha jeetiin jeetii karaan calii jedhamtuutti mata duree naa kan nameetiin deebi'a. Lolli kun akka odeeffannoo barreeffamti warra barreessee fi isheetiin jiraan jeetu barsiisuu ta'eedha. Garuu isaan itti hidhuudhaaf oral traditionii isaan tas hin argatin takkaa'u yeroodhaan biyyarraa fagaachuun hin argatin carraa akkasii barbaadu hin argatin fuuldura itti dabalatanii waliin barbaadanii xiyyaa sanaa gabbisanii waan hafe ittiin gabbisan ni taasisee ilaalaa lolli calaqqoo hamman biyee akka lakkoofsa Amaaraatti guyyaa gannaadhaan taasaas gannaan bara 1886 kan oolee 29 irratti 28 ta'aa deema gannaan akka Amaaraatti itti hin hojjetan lakkoofsaan. Guyyaa san foon diggisii godhatanii xaayituun waan dhufu isii eegaa waan jiraniif isii yoo hanga dhufu lolan jalqabu jee waan murteessee kunis maaliif mana eegduu isaa osoo hin ta'in mara booyituu isaa waan ta'a. Isiidhaan sodaatee lola kana waan eeggatu gannaa kana loon waraana hanqate waraana isaa hanqate foon dheedhiin hanqate isaa loon kun dheedhaaf ta'u eessa jira jennaan ani galmoon calanqoo haraatu jira jee calanqoo haraatu jira gaafa nammaa sana goggoitee jirti. Achitti haftee nama jaamu haftee jaamu nam kudhan dabalamee fi hoggana hafteedhaatiin hara calanqoo laa ergaman hedduu fagoodhaan miti daqiiqaa 40 irra deemu warra magaalaa calanqoo bakka amma jiru turan achi baqatee jiru. Ofuudha kan loon calanqoo fuutee jira naannoo sanarratti loon san booji'anii galqoofanii geessuudhaaf waggaa deeman akka tasaatti bahar waaree achi ilaaloo tallaalu ali galmoon waan qoradii boojamee deemee mataan isaa bahar waaree achi deddeebi'u waan tureef arabkee jaratti irraan deemu gamaas deemu. Namu shandaafuu dhaggeetu dhaabbata namaa gadi waan taatee caffee keessa bakka qabatanii akka dhokatan gatta ta'an godhee ali galmoon duuba deemee garsiisaa waggaa caffee kana seenan gara loonii deemuudhaan namu bakkuma jirtu itti lafaa ka'ee tokkotti dhaamu akka bishin gaaraatti shalabee mattaraa darbu. Sababa kanatti ali galmoodhaaf haftee booji'anii itti callamte lagalaafuu geessanii ali galmoon fiigaa dhaqee itti miilli diggisii dhiisee akka durgurutti gulamu isatti keessa ta'ee galmata keessatti lola labse. Lolli isaa guyyaa gannaadhaa labsamee hanga ji'a itti aanu amajjii bultii 9tti gaggeeffame. Kanaafuu lolli kun guyyaa 20 fidee jechuudha. Kanaaf girgirii calanqoota bultii 20 qawween dingin jetti madaafii dirqini keenyumaa dhufte qarxam kaaretanii tokko garaa ta'ee kun kabiraadha immoo jedhaniidha. Fakkeenyaaf ragaan biraa guddaan mataskaana qullubbiidhaati. Mataskaanan aadaa mataskaanaa seenaa mataskaanaa boondarraa gubbaa nuuf gad dhufe kan qullubbiidhaa kun waggaa 130 umrii qaba. Kun maaliif kan biyya isaanii jiru caalaa kabajamee akkasitti itti amanamu yoo jenne inni mataskaana takkaa bakka kiristaanitti waaqni siidaa injifannoo Itoophiyummaadhaa waan ta'eef. Raas Mokonnin abbaan Haile Sillaasee lola kana itamaajoora ta'ee waan hoogganu guyyaa guyyaadhaan qodhaa tokko sila ta'e dhufu bakka injifannoon itti argametti taaboota abbaa guyyaa saniitiin mataskaana bakka itti dhaaba jechuudha. Guyyaan loli maayyii itti xumurame yaabata duwwaatu argame lola qullubbii kamaayyiidhaati. Lola sanarratti
waan akka illee waan oromoo ta'e reefa malee akka hin jirre waan beekameef guyyaan sun ammas 19 waan ta'eef akka lakkoofsitanii wanni filateef tanaaf 19 waan ta'eef Gabreelitti mataskaana Gabreelidhaan kenne tulluu tana jechuun qubbii roobaa qumbii jedhanii ujuba waaqe. Achitti mataskaana dhaabame tanaafuu mataskaana osoo hin ta'in akka hubannoo xiyyaatti siidaan. Kunkurtaan calaan koo nama guddii barii walleen qullubbiidhaa dubbi qabdii barii jedhanii namni shoggoyee calan kooti. Shunkurtaan calan koo nama guddii barii shunkurtaan cirma sani kuma nama maasan galtiitti shunkurtaan calan koo nama guddii barii walleen qullubbiidhaa dubbi qabdii barii walleen qullubbiidhaa lafeefi qofa beekaa dubbitu walleen qullubbiidha shunkurtaan jechuudha lafeensi dhufti immoo walleen achi mazmuurri beek mataskaanaa achiitu Kaba, atas kana wa'i kana orang tay sita tay. Kana shagoy at dati ibsan. Pakenya kumana ma mataskantin Katolik dati kum sodomi shana karume. Gamsan Paransai Djibouti ki afe harge sa Red Cross Rusia na so Isan nama ergani warra lubbuudhaan hafe gargaaru reetti osoo bineensi nyaatiin lakkaawame 35 shalagamaa jedhii barreessa. Bakka akkasii anillee beeniin barbaadoon arkeewoon bikka darbe arkee karaa Profeesar Esbuunii yaala mataskaana qabbanaa keessa dhaqanii beeku immoo amma barruufni jettee nama maaliif gaafa biyyoon siidaa calanqootti dhagaa bu'aa laftee jedhu Arkee waan jiru baasuutu baadhulee ni jiraata eetii yaada. Kana kuma sanii nima nama kume hoggaa ibsan sanqallee maa jettaa waraabelleeni waraabellee jedhee naannoo magaalaa Kurubii kana biyyi jirti mana sanqallee maa jettaa waraabelleeni darmashii kufee waraabeesilleeni abdaachuu harraageesilleeni. Buyur tidak. Ini kataman asik. Akas ka sila hayyon undang betani jernih ini. Tu pada kam saniwan Madi Hamid Mudira du beterati takayau berbada. Hoganon sani Khan Rakasi Hanggamat tu pada kam undinu warawal fakar. Akatani ma Anis malah sana fi warna turunda wal fakkeessu barbaada tanallee xiqqoo hofluu baatallee akka seeytan jeeti akka aadaa mataskaana Minilikii nam tokko hoggaa mootume maqaa fardaa qaba fakkeenyaaf Minilik abbaa hagal ta'uu waan akkasiiti Iyyaasuun abbaa hagas kuma akkasiiti Haayilasillaaseen abbaa Taqil Abbaan Absoo waan akkasii maqaa baafatan. Egaa Mallasii silaa dharraa seenaa ta'e mootii Itoophiyaa ta'e eega mataskaana Minilik seene maqaa fardaa qabaachuu qabaatti maal jennaan abbaa Dullaa jee hin dandeessu. Waan na caqabtaniif ayyaada kun ma'allama gan maayira dhaamsaan dabarfachuu barbaadaa. Asumara dhaabbachuun qabu waggaa waggaan ittuu qabdi warra yaada kana guddisiise irra deebi'eetti waggaa waggaadhaan wal maqayannee naannoo addunyaa carraan dhuftee biyya keessatti kabajuu dandeenyu irra deebinee akka kabajnu kanaaf anis gama kiyyaan dhaammachuu barbaadaa maaliif kun guddaa waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf waan ta'eef kana akka ammatti naaf na'u biarra kaasee tokko awwaalamte akkan taane hadaraa amaana Galatoomi obbo Jaafar galatoomi sinaarra dugdut bakka argamtu hawwii keenya ture garuu haala dirqamaatiin argamuu hin dandeenye ammoo ibsa bareedaa barnoota bareedaa nu kennite galatoomi siin jenna.
Obsiya Hagarago, Wanadeshe Jabe, Obsiya Hagarago, Hadadese Jabe, Bandana She Jabu, Kolfa Ganana, Magana She Watu, Kolfa Ganamba, Adana, Ijole Manada, the Chumi Roda, Ingadiba Tesu, Gantiza Habichoda, Sirangata Mura. Biroda Magaldi Tijima and Give Gamada Ramadega Benjima Vekapara Ruyata Mima Ramadega Deshabe Anawarga Gabe Ortite mamure, sabaro kojete, rosite mandufne, yamaro kojete, ita mare mare, ani mare jadi, marina sukalu, ina gare jadi, ana, ano begenotu, murale do made, ano begenopsu, namima ko made. Samima Padiko, Mugan Nachitu, Yatonke Naube, the Fitina Gotu, Ramanega, Benjima, Vekapara Ruyata Mima, Ramanega, Deshabe, Anawarga Shekabenga Gabe. Kanala Mandebu, Arna Obsada, Hundi Enya Walina de Gepane, Walin Bashanalun Sinija, Sega Kopiti Antuti of Usmail Muhammad, Arkanada of Usmail Muhammad, Sena Hawiso Afrancalo, Kesahu Kan Urjiba Kalcha. Hala jaramuti fi dura hawas oromo keessatti tureetti jijjiirama argame irratti ibsanu anna obbo Usmail Muhammad kana warra jaare keessahi Dr. Usmail Abdullahi arkanada Dr. Usmail Abdullahi Oda Harambe sosso insa afrankallo keessatti qabaate irratti ibsanu anna Dr. Usmail Galatomi asbayin injanna Obbo Ibrahim isbakam nageessu qophaa'is injanna gaggeessan ala kiliifama wajjini Obbo Abdurrashid Muhammad karree husniitti natti innis qophii qaba seenaa Ayyub Abubakar namni beektan jirtanii Ayyub Abubakar Galatoma seenaa Abu Ayyub Abubakar qaba kitaaballee barreessee jira Turban kana keessatti ni agartanii kitaaba ni barreesse waan seenaa godhaa jira gaggeessaa waan kana obbo Araarsootti as dabarsa obbo Araarso ifama waliin hin dhabe obbo Abdallaa Shakaati gaggeessaan osoo isaan eegate duratti irra deebi'ee himuun badaaree bu'aala kanaa galgalli kuni qophiin galgalaa tan halkanii bakka seentaraatti jaamii haasa'umaa ture achii miti ammallee irra deebi'eetiin isinii himaa asumatti halkan kanaa halkan guutuu asumatti manuma kanatti galatoomaa gaa
Tolega, isin dulu bagian negara itu tadi. Ini negara jadi namanya. Tolega, Abdullah Sheikhati, Australia rain dulu. Obbo Araso wal Fakan, tapi jasa kara ufne, nano tu koturi. Karena aku rakong kabu. Irragudda kesan Australia radaman kapte jadi namanya. Karena aku Abba Muhammad gafati, Abba Ibro gafati, jarun di salam isin jani. Amalle hundi fayak abani jurugani kaisa jirani. Wata karakong abani wang kan achirra hordofa jira terman isin jechu barwada. Nama heddu biyasa jira warri ummata hokkorma garte dur Afrikallo tanah keessatti qooda fudhate akka obbo Shanta bichi jira ani shabbolle bichi jira way yoonii fi qooyni isin darare tole ammani dhagama jeeti amana akmaarree isin jeetti jarri hundinuu warri jiru hundaan baana salaam isin ja'anii fayya qabaniin isin ja'a itti aansuudhaan namoota waan kana qofa ispooree tana haalaaniin gartee galatoofachuu barbaada dhugumatti wanni kun waan irraanfatame sila har'aan tana namoonni kun waan kana yaadachuu baatanii wanni kun asiin dhabamuu siin mala seenaan tu seenaa guddoodha wanni dalagame waan xiqqoo miti kanaafuu waan kana yaadatanii jala deemuun barbaachisa jeetiin amana gama hiyyaan dhugumatti sila waan biraatii miti Koleni dagama irraan deebi'a akkuma harreetu isin jeetti bartaana wanni irra deddeebi'uuf uummata namachi qabdanii fi jeesii gale namnichi jiru hundi nagaya qabanii salaamtaa isinii dabarsanii tun hanganuma qabdi gama Afrikalloo laalchisee keessaahuu wanni reefu dhageessan seenaa akkaataa biyyi teenya itti qabamtee fi akkaataa haalli namni keenya gartee itti duulaa ba'e wanni ammaan tana an isinii dabarsuu deemu wanni an gaggeessuu deemu aadaa Afrikallooti wanni magaala wanni kun aadaan Afrikallootun bikkitti keessaa'u bikki isin itti magarte naannoo dirree dhawaati namootaan an dabarsuudhaa deemu kana wajjiin hiriiroo adda addaatiin qaba fakkeenyaaf Profeesar Ismaa'eel wajjiin biyyatti ijaan waliin agarre bara 15 kana dura Awustiraaliyaatti wal agarre san dura immoo guruupii takka gaafa inni harraambee dhaabee uummanni harraambee jaan sadhiiroo wanni tuni muuziquma bareedduu see afaan waan taateetu hin beeku tuu hin beebamoo jaajaan abuu maali uummanni uuma haasawanii ammoo ni babbareeddoonni sun madrasaa jadiidaa keessaa wallisanii antarmaa isaanitti na harkisee hoggaan isa waan isaan dubbatan hoggaan dhaga'u wanni sun akkasumas deemteeti edaa dubartii teenya tagartee barnootan harkatiin barsiisuudhaaf barnaamija godhame wanni sun technical school namni hedduun amma akkasitti beeku booda deemeetiin anuu waan san keessaa qooda fudhadhe wanni tuni waan seenaa amma dura himameetii miti namni harraan beetana yookiin mana barnoota sanirraa har'a qooda fudhate as keessa nama hedduu jira siigalee waan jiruuti jechuudha namni as keessa jira na qofaa miti namoota adda addaa as keessa jira zayituunaan harka baastee jirtichi warra giraajuweet achirraa bahee Abdulmajiid as jira beeku Araarsoo nama hedduu as keessa jira namni kun hundi nama laayifii waan kana keessaa qooda fudhate jechuudha wanni kun waan gartee amma dura seenaallee osoo hin ta'e waan namni ammaan tana arkuu jechuudha ani nama waan sanirraa yeroo dheertuu qooda fudhate Suleiman Muhammad nama yeroo dheertuu as keessa ture as keessa amma jiraatus hin beeku nama as keessa ture Fu'aadeenis nama maqaan dha'uun barbaachisu akkasumatti Muhammad Abdoosh warra na duraa eegale dhiiroo nama hunda maqaa dha'uu hin danda'u wanni tun ammoo waan hundinuu qooda keessaa fudhanne ana qofaa miti ammoo nama keessa ture wallee gaafsa yuunivarsiitiin qara'aasii xiqqashoo wanna urjii lamaan qabaatanaa fi wallee xiqqorra kophaadha. Kanatti aansee maas obbo Ismaa'eeliin xiqqorraa tuquu barbaadaa obbo Ismaa'eeliis
obbo Ismaa'il warra isaanii guutuun beeka moggaa moggatti warra akka gaarii wal beenu cinaan as keessa jiran ganaa waliin agarree warra isaanii kabiyyaatis ni beeka aan sabbo waliin beenu nama har'a jarma irraa dhufee as keessatti nu hojii argamu san qofa osoo hin ta'in nama waan hedduu godhe Ismaa'il nama laafaamii bara 40 lakkaawwata eega bahee psychologically akka masriiti Arabic educated akka wanna afaan Arabaati waa dubbisaa waa hedduu wal agarru bara lamaan dabre kana waliin galgalu waliin haasoynaa obbo Ismaa'il nama maantana gartee kitaaba afran qalloo barreessaa jiru duraan akka ol quba qabnutti kitaabni isaa sun arrani bahaadha kanaafuu obbo Ismaa'ili obbo Abdurrashiid yeroo dheertuudha hojii turre inninis nama waan aadaa sana yeroo dheertuu jala deemaa ture arrangaa akkuma